Gaaffiin Oromoo hin deebine kan jedhu dhugaadhaanus gaaffiin Oromoo deebi'ee jira. Nutis deebisne irra jennee hin laallu. Inumaayyuu waan Oromoon ganamaa qabee itti iyyaa ture, itti gatii kaffalaa ture hin tuqne yoo jenneetu deebii ta'uu danda'a. Garuu immoo sana deebisuudhaaf karaa nuti irra cirataa jirru kun, karaa nuti itti baafataa jirru kun sana deebisuudhaaf karaa gaarii irra jirraa, karaa gaarii qabannee jirra immoo jenneeti kan nuti ilaallu. Gaaffii Oromoo yoo jennu gaaffiin bu'uuraa deebi'uu qabaniif ilaalamuu qaban ni jiru. Ilaalamuuf deebi'uutu irra jiraata. Garuu al tokkotti waan deebi'anii dhuman miti. Hamma hawaasni jiraatetti, hawaasa keessatti jijjiiramni hanga jiraatetti, fedhiin hawaasaa hanga dabalaa dhufetti gaaffiin yeroo kamiyyuu hin dhaabbatu. Inuma jira. Garuu immoo wantoota furtuu ta'an, hudhaa ta'an wal duraa duubaan ilaalanii hiikaa deemuun, deebisaa deemuun barbaachisaadha. Gaaffii ka'u hundaa garuu deebisuun ulfaataadha. Kan yeroo barbaadu, kan yerootti bitachuu barbaadu waan jiruuf. Fakkeenyaaf gaaffiin Oromoo inni hangafaaf inni guddaan isa hojjechuu baanne illee baroota 4-5 darban kana keessatti Oromoon sagalee tokkoon kan inni boohaafii ture, gaafataa ture, afaan mana hidhaa, afaan Oromoo ta'eera. Afaan mana hidhaa, afaan Oromoo ta'eera jechuun ilmaan Oromoo mana hidhaa guutanii jirudha. Mana hidhaa keessatti dararamanii jirudha. Daangaadhaa hanga daangaatti, xinnaadhaa hanga guddaatti Oromoon kan inni gaafataa ture. Gaaffii guddaadha kun. Gaaffiin siyaasaa inni biraa kan inni deebi'uu danda'u dura namni sun, sabi sun akka namaatti mirga uumamaa fi mirga kennaa yoo qabaatedha gaaffiin isaa inni kaan deebi'uu kan danda'u. Ituu sansalannii fi funyoon irra jiru gaaffii biraa deeffachuu hin danda'u. Deeffachuu hin danda'u otoo hin ta'in gaafachuu iyyuu hin danda'u. Hidhaarraa waliikuun, hidhaarraa nama hiikuun isa jalqabaati. Gaaffii saba keenyaa guutuu ture, gaaffii hunda keenyaa ture. Har'a kanaafi mana hidhaa Oromiyaa keessaa qabee hamma federaalaatti Oromoo mitiitii saba biraa du'a itti murtaa'e iyyuu du'arra hambifne. Du'arraa nama hambisuun tarii lubbuun kan Rabbiiti. Rabbi nutti gargaaramee nama sana du'arraa hambise yoo ta'e malee nuti du'arraa nama hambisne jechuu hin dandeenyu. Garuu du'arraayyuu nama baay'ee hambisuun danda'amee jira. Har'a manni hidhaa eessa jiru? Mana hidhaa afaan Oromoo dubbatu miti. Kun seenaadha. Jijjiirama kun dhaqaniidhuma balbala balanii nama gadhiisuudha moo wanti kun akkamitti dhufe? Dhamaatiin qabu, gatii nama hin kaffalchiisne. Maali murtiin kun jedhanii gadi qabanii ilaaluun garuu baay'ee barbaachisaadha. Namni hiikame hundi kumaatamaan kan lakkaa'amu cubbuudhaan hidhame. Garuu immoo dogoggorre jechuun hin danda'amu. Badii raawwanne jechuunis immoo hin danda'amu. Murtiin kun murtii siyaasaati. Oromoo bilisoomsuudhaaf dura hidhaarraa hiikuun achi jalqabuu qabaadha. Namni mana hidhaadhaa ba'e 3,000 haa ta'u, 10,000 haa ta'u isa miti dubbiin. Namni Oromoon hidhaa keessa jiru hidhaarraa ba'uu jechuun Oromoo bakkee jiru hidhaarraa hiikuu jechuudha. Onnee akka inni argatu, seexaa akka inni argatu taasisuu jechuudha. Kanaaf gaaffiin
saba keenya baay'een kan hin tuqamin yoo jiraatan iyyuu wantoonni jalqaban karaa cirajuu jechuun tokko kana. Oromoo qofa mana hidhaadhaa hiikuudhaaf hin turre haqa dhabee dhugaa dhabee dabaan kan mana hidhaatti hidhame hundaa etuu gosaan sabaan addan baasiin hunduu haqa akka inni argatu qabsoofnee kan taasisnee fi tarkaanfiin jalqabaaf inni jalqabaa sana ta'uun irra jiraata waan ta'eef kun namaaf haqa laachuu qofadha moo hiika siyaasaa Oromoo keessatti saba biraa keessatti maal qaba kan jedhu abbaan gaggala galchee ilaaluun barbaachisaadha. Biyyuu hidhaa keessa ture, sabni hunduu hidhaa keessa ture. Isa kaleessa saba kana biyya kana nama mana hidhaatti gale duwwaa mitiiti. Harkaaf miilla hidhee jechuun gaafa cancalli namatti galu qofa miti. Namni daldalaan bilisummaadhaan gadi baheen daldalatu taanaan hidhaa keessa jira. Hayyuun waan sammuun isaa yaadu gadi baasee dubbachuudhaaf barreessuudhaaf mirgan qabu bilisummaan qabu taanaan mana hidhaa keessa jira. Dirqama Qilintoo dhaquun barbaachisaa miti. Eenyu kana hundaa kan hidhe abbaa qaba. Warra hidhaatti ummata kana biyya kana gashan maaliif ummata kana mana hidhaatti gashan? Saamuuf, duroomuuf. Jara kanayyuu unus dabalatee isiniinis dabalatee waaqaa gaditti warra sodaataman biyya kana keessatti waaqaa gaditti ol jedhaniiyyuu ilaaluudhaaf itti dubbachuu miti warra sodaataman seerri biyya kana keessatti eenyuu ol akka inni ta'e eenyuun iyyuu qabee hidhuu akka inni danda'u agarsiifamee jira. Duuba deebi'aa ilaalaa waan dura jiru namni gaafa guyyaa 17 akkas taate 17 dura guyyaa 700tu ture namni isa hin agarre namni isa dubbiin gaafa guyyaa 17 miti kan jalqabe tureera. Qabsoon kan jalqabe tureera. Har'a asitti hin dubbannu gaaf tokko seenaan hin dubbata malee warra waggaa 7-8 warra adamsamaa turre nuti. Warri gurraa bahuuf galuu keenya nu jala deemanii nu sodaachisaa turanii. Warra iddoo teenyurraa ari'amne nu. Har'a miti qabsoon kan jalqabe. Teessoo keenyaaf miti. Hawwii teessoo hin qaban. Hawwii aangoo hin qaban. Aangoo foo ta'e aangoo irra ture Oromoonu jabana Minilik, jabana Haile Sillaasee, jabana Dargii aangoo irra hin turre. Biiroo keessa ture malee aangoo hin qabu aangoo irra hin turre. Rakkoon isa waajjira keessa taa'a. Maqaan isaa jeneraala, maqaan isaa ministeera. Barcumatu kennamee fi gamoo bareedaa keessa taa'a malee aangoo irra taa'ee hin beeku. Aangittii sana ofiif sanaan qabannee faayidaa dhuunfaa keenyaaf itoo hin ta'in saba keenyaaf ilmaan Oromoo nu jalatti du'aa jiru jira, dhiiga nu jalatti dhangala'aa jiru jira. Itoo iji keenya argu, itoo gurri keenya dhaga'u, haadha Oromootu boo'aa jira. Gola keessatti iji keenya too argu, kana keessa dhaabannee aangoo iddootti nuti hawwinu hin jirru. Mooraalii akkasii warra qabnu hin turre aangoodhaaf, jireenya gaarii jiraachuudhaaf. Imimmaan haadha Oromootu gola hundaa keessa jira. Imimmaan kana itoo laallu dhiiga dhangala'u kana dhiiga saree miti dhiiga ilmaan Oromoo itoo dhangala'u yeroon itti aangoo hawwinu hin turre. Itoo haala mijataa ta'e, itoo biyya qabbanaa ta'e, biyya nagaa qabu keessatti ta'e aangoo yoo hawwan homaa miti badoomina hin qabu. Qabsichi buleera, tuttureera. Gaafa jalqaba dhiigni Oromoo dhangala'uu jalqabe qabsoon keenya kan inni jalqabe malee kan eengadda galma kana keessatti guyyaa 17 mataa wal bowwaafachiisne miti. Eenyutu barcuma nu tottoshee kottaa fudhaa nuun jedhe. Nu bareechanii nu eegan immoo abiddatti qabsiisaniitu nutti kennan. Jijjiirama jechuun namni waa'ee jijjiiramaa keessa darbee beeku muuxannoo isaa qabu kana ilaaluu, kana hubachuu, kana tilmaamuu irra rakkata jedhee yaadu'an. Warra akkasitti sodaatamu
warra namaa olitti of ilaalan akka namaatti gadi bu'anii nama ta'anii iddoo sana dhaabachuu danda'uudhaaf gara kanatti nama fiduun nama akkasitti machaa'e. Nama akkasitti ani nama namaa oliitii abbaan barbaade hidhee abbaan barbaade ajjeesee nama jiraachuu danda'u ani jedhu akkasitti of guute dhiigni isaa hiddi dhiiga isaa kanaan of guute mee xinnoo gadi bu'ii achi taa'ii jechuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Meere riiformiin nuun jedha namni. Tokko riiformiin kan inni irraa jalqabuu qabu kana. Maal hojjettanii? Qabsoon keenya nu isin qabseessineetu lammaa pirezidaantii godhuudha, Abiyyiin muummee ministeeraa godhuudha. Maal godhani? Ufumaa iddoo qabattanii teessan malee hin qabanneen teenye jiran. Waan Oromoon hubachuu qabu. Wanti deemaa jiru salphaa miti. Wanti hojjetamaa jiru salphaa miti. Waan hin bu'amnetti dura bubbu'amaadha kan jiru. Dura riiformii isa kaan hojjechuufu bar mishigii namni itti hin bu'amne dura isa diiguu barbaada. Yoo inni diigame lafti wal qixxaatedha. Qotuun kan danda'amu, irra facaasuun kan danda'amu. Hamma inni hin diigamnetti qotuun hin danda'amu waan ta'eef. Isa diiguudha amma guyyaa guyyaatti hojiin hojjetamaa jiru. Ilaala. Riiformiin salphaa isinitti hin fakkaatiin. Salphaa miti riiformiin. Biyya kana keessatti siyaasni biyya kana shiraa fi daba cimaadhaan masakamee gaggeeffamaa dhufee fi gaggeeffamaa jiru kana keessatti akkasumatti lufee lafa bu'uu danda'a jennee yaadna taanaan ulfaataadha. Rakkinni biyya kanaa rakkoo nama dhuunfaa miti. Tokko barcumarraa kaasanii tokko lafa kaa'utu hin ta'in siistamik. Rakkoon rakkoo sirnaati. Rakkoo sirnaati. Rakkoon sirnaa kun abbaan barbaade abbaa ebaluu kan jedhamu akka PLC isaatti akka isaa mijaa'uu danda'utti ijaarrate. Ijaarrateetu isa tajaajilaa ture. Sana diiguu gaafata. Akka uummata biyya kanaa sabaaf saboota biyya kanaa itti tajaajiluu danda'utti akka haaraatti diiganii ijaaruu barbaade. Ilaala raayyaa ittisa biyyaa keessatti waggaa lamaan irraa isiniin hin jedhu. Waggaa har'aa mootummaan naannoo Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa wal kasasaa baane miti. Anis pirezidaantiin ture waltajjiitti ba'ee etuun sodaatiin namumti dheeraan kun warra kanatu uummata keenya fixaa jira. Uummata keenya kan dararaa jiru, uummata keenya kan nu harkatti fixaa jiru. Diina fagoo miti raayyuma kanaa jenneetu miti kan kasasaa baane himataa baane eenyuun ni manne nuti. Yeroo sanatti akkamitti wal barbaanna turre? Walitti nyaachifannee wal barbaanna turre. Nu hin qabnu warri qabu nyaachifatee nu barbaadaa ture. Har'oo humni keenya guddaan eenyu? Humna kanadha. Waggaa har'aa fi har'a wal bira fidaa laalaa. Amma waan gamaaf gamana ture kana abiddaaf cidii waliin turre kana fidanii immoo dafanii walitti simanii walitti dhuganii akka namaa ta'uu danda'u talkanii guyyaa hojjetanii karaa qabsiifatanii kana godhaa akkas ta'a yoo xinnaate hamma akka nama dhagahuu danda'utti godhuun hojii guddaa barbaada. Halkan tokko waan lafa kaa'atanii bulchan miti kun. Kanarratti wanti hojjetamaa jiru salphaa isinitti hin fakkaatin. Waan Oromoon baruu qabu. Masaraa kana isiniinis dabalatee walumaan galle har'a. Masaraa Oromoo gochuudhaaf miti. Masaraa haqaa, masaraa dhugaa godhuudhaaf gale Oromoon malee masaraa Oromoon qofti keessatti sirbu. Yoo goona taane nus warra kaleessaatti taana. Hin barbaannu isa nuti. Isa miti. Yoo seeraan ta'e, filannoon yoo ta'e, sirnaan, seeraan Dr. Abiy mana kana keessaa gaafa ba'uun isa barbaachisu bahuu qaba. Humnaan taa'uu qaba jennee naman. Abbaan barbaade garuu har'a Oromoo waan ta'eef dhufee waan as galeef humnaan abiddatti qabsiiseen baasa yoo jedhe hinduuna malee hin gadhiifne. Hinduuna malee. Dhimma aangoo miti kun.
dhimma aangoodhaaf machaa'oo miti kun. Digniiti dhimma kabaja Oromooti, ilma ulfina Oromooti. Fafaa fi badiin dogoggorri inni hojjetu dogoggora mataasaa miti, Oromoo irratti dhufa. Sodaan inni asitti agarsiisu Oromoo sodaattu gadhaantu taasisa. Kana duwwaadha malee kiniiniin addaa kennameef hin jiru hundaafuu. Yoo ammas as waggaa 2-3 barcumarra taa'uu etoon ta'in geeddaramuu qaba sirni kun. Geeddaramuu danda'utu irra jiraata. Deeggarsa guddaa barbaada. Deeggarsa hayyoota keenyaa barbaada. Deeggarsa uummata keenyaa barbaada. Akkuma isa kaanitti beekumsaan bakka beekumsi barbaachisutti beekumsa cimaadhaan wal gargaarree bakka malli barbaachisutti mala cimaadhaan wal gargaarree keessa ba'uutu nu fayyada. Oromoo hundaaf fayyada. Dubbii kana sirriitti ilaaluun hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana nu hubanne waa'een jijjiiramaa nu jalaa dhokachuu danda'a waan ta'eef dhimma kana yoo sirriitti ilaalle kan jedhu yaada kennuuf. Urban politics ilaaluutu isinirra jira, dagatamuu qabu kan jettan sirriidha. Ilaalamuutu irra jiraata. Urban politics because center of politics in biyya kanaa magaalota keessa kan jiru. Siyaasa biyya kanaa yoo kan murteessu magaalotadha. Politiksii magaala keessaa jechuun number 1 demograafii. Isarratti tokko achi dhiibuun tokko as dhiibuu, tokko fayyadanii tokko miidhuudhaaf otoo hin ta'in waan baay'ee akka Oromiyaatti hojjechaa akka jirru hubachuunis baay'ee gaariidha. Waan baay'ee garuu dhume jechuu miti, gahaadha jechuu miti. Wanti jalqabne baay'ee jajjabeessaadha. Uummata Somaalee irraa buqqa'ee 500,000 ol akkuma taanu taanee dhiibnees maal jennee gamaaf gamana abbootii gadaa fi jaarsota addana jiran qabannee akkuma barre sanatti araaras jennee ammannees dhungannees iddoo dura turanitti deebisuu numa dandeenya turre. Yoo xinnaate deebisuun hin danda'ama. Deebisuun barbaanne nuti. Rakkina sana carraatti geeddarree tokkummaa Oromoodhaaf rakkina sana carraatti geeddarree har'as rakkina irra jiru garuu baadiyyaan qubachiisne magaala qubachiisne jara kana bar. Al tokkotti uummata 500,000 ol. Inumaayyuu naannoo Finfinnee fi magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinnee keessa 6,000 gashinee jirra. Naannoo Finfinnee duwwaa miti. Uummata achii buqqa'e kana aadaa naannoo kanaa kan hin beekne waan baay'eedhaan kan waliin fakkaanne harakkatu hin rakkata har'as rakkoo qaba garuu yoo rakkates magaaluma kana keessatti harakkatu yoo xinnaate lafa miilli isaa ejjetu haa qabaatu yoo inni rakkate dhalasaaf ta'a waan ta'eef jecha uummata keenyas rakkisne waan qabnurraa naannoo Finfinneedha kan qubachiisne. Baay'een uummata Harargeeti bar bordoddee qubachiisuun hin danda'ama. Baha Harargee keessa qubachiisuun hin danda'ama. Qubachiisuu sirrii yoo ta'e naannoo sana kan qubachuuyyuu qabu. Aadaa sana beeka, qilleensa sana beeka. Aadaan beekne keessatti as Finfinnee keessa qubachiifne. Yoo rakkate waggaa 2 rakkachuu danda'a. Sana booda nama ta'e keessa ba'a. Faayidaan inni siyaasa irratti inni qabu, deemee dinagdee irratti qabu guddaadha waan ta'eef. Sana qofa otoo hin ta'in karaa baay'eedhaan dargaggeessa hojii qabsiisna jennee maqaa daldalaan maaliin gochaa turre baay'ee isaa magaalatti gashine. Magaalatti gaafa gashinu iddoo taa'umsaa qabaateeti. Hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa 500,000 ol barana lafa kan laanneef baadiyyaa keessa miti kan laanneef haa xinnaatu haa guddatu magaaluma keessa laanneef miliyoona walakkaa baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Kuni gahaadha jedhee tan miti. Hojjetamuutu irratti jiraata garuu waan dagatame miti waan irratti hojjetamaa jiru. Yoo hojjennus of eeggannoo guddaadhaan hojjechuu immoo kan barbaadu waan ta'eef dhimmi kunis kallattii kanaan yoo hubatame gaarii ta'a jedhetaniin kan ilaalu. Waa'ee daangaa isin kaastan duutii uummatarraa dhaabbachuu qabaa. Daangaa irratti uummanni keenya maaliif buqqa'aa kan isin jettan rakkoo guddaadha. Rakkoon daangaa rakkoo har'a nu jalqabe otoo hin ta'in darbee waggootan 20 kanaaf bahee mul'atiin malee nurra turee jira. Ifatti garuu bifa waraanaatiin bifa ijaarameen bardeen gaddaa irraa eegalee immoo waraanatu nurratti banamaa ture.
konspirasii shaaxirii daba warra biraatu daangaa irratti waraana nurratti banaa ture. Xinnoo nama taanee keessa baane malee kan nuti salphannu barreen gaddaa ture. Barreen gaddaa walitti bu'iinsa daangaa miti Somaaleerraa Moyyaaleedhaa qabee hanga Harargeetti guyyaa tokkotti wal faana kan nu jalqabe. Waraana 50,000 ol hidhannoo cimaa qabu, leenjii cimaa qabu, deeggarsa cimaa qabutu nurratti bobba'e. Horsiisee bulaa miti kana kan dhaabe. Etuu cabne gaafa sana cabna turre. Etuu salphanne gaafa sana salphanna turre. Achitti humna keenya laalanii gaafa dadhaban hin qabu waan ta'eef gara kibbaatti immoo geessan. Moyyaaleen har'a nagaa ta'a, bora bidda qabata. Har'a nagaa ta'a, bora bidda qabata. Maaliif? Achirra waggaa baay'ee turan. Neetwoorkii cimaa jira. Sanyiin isaan achitti facaasanii deeman hundeen isaan buqqaane waan ta'eef. Ummata Geediyoo fi ummata Gujii gidduutti diraamaa nurratti hojjetanii ummata amma kana ta'u nurratti harkatti buqqaasisan. Rasaasni dhuka'ee hin jiru Geediyoo fi Gujii gidduutti. Ololaan ummata kuma hamma kanatti lakkaa'amu kan isaan buqqaasisan. Akkuma taanu taanee keessa baanee karaa yoo qabsiifnu immoo lixatti galan. Asoosaa taa'aniitu achi as nu waraanuu jalqaban. Wanti lixarra jiru kun adda. Waan ummanni keenya baruu qabu. Waan wal xaxaa rakkisaa unis hiikuudhaaf itti rakkanne wanti nama rakkisu waa baay'ee jira wanti hubatamuu qabu. Ummanni keenya buqqa'e rakkateera kan du'es jira. Dubbichi etuun galiifin inni tokko tokko mootummaan naannoo Oromiyaa taa'ee nu laala. Gaafatti tole poolisii meeshaa hin qabne bobbaasee ficcisiisa. Uummata protecting godhu jedhama. Dhimma kanarratti ummanni keenya akka inni hubatu kanan barbaadu jira. Waan akkasii humna waan qabaanne fiikuu hin dandeenyu isinitti hima. Waan daangaa yoo humnaan hiikuudhaaf ta'e Oromiyaatii ol muuxannoo kan qabu hin jiru. Waggaa 20 meeqa keessa baaneerra muuxannoo bal'aa qabna. Akkamitti hojiin akkasii akka hojjetamu eenyu ol. Garuu waan Benishaangul Gumuz rakkisaadha isinitti hima. Yoo dubbii kana hoogganan bitaaf mirga gamaaf gamana yoo ilaaluu baatan waanuma qabaniin qabatanii yoo itti bobba'an rakkina kanaa olii fiduu danda'a waan ta'eef. Fakkeenyaaf ummanni gaafa duraa buqqa'e waan daangaa miti. Wanti kanarratti wal dhoksinu hin jirru warri Wallaggaa dhuftan hin beektu. Hooggantoota Benishaangul Gumuz hidhattoonni ABO nama 5 gaafa ajjeesanii ummata keenya kan isaan buqqisan gaafuma san. Waan daangaa miti dubbiin. Daangaa nu falmeen beeku Gumuz. Kan daangaa achiin lafa wareeraa jiru warra biraadha. Kun bakka jirutti hooggantoota isaanii karaadhuma keenya keessatti naannoodhuma keenya keessatti nama 5 gaafarraa ajjeesan rukutan. Nama daangaa irra jiru tonte nama isaan keessa jiraatu hin buqqa'e. Maal godhe mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa yeroo sanatti? Asiin poolisii akka hin ergine karaan hundi cufaadha. Cufameera karaan hundi. Konkolaataatiin fe'uu qabna. Waraana soo ta'e poolisii karaan hundi cufaadha. Abbaa seenaa irraa qabee xayyaaraan qabu mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanaaf uummata kana qaqqabuudhaaf guyyaa 2, 3, 4 deemteetu ijoolleen kan isheen qaqqabde miillaan. Hin qaqqabne uummata kanaaf karaan cufaa waan ta'eef. Lammaffaa daangaarra duwwaa irratti waraayyaa haa ta'u waraana cimaatu qabaate mootummaan naannoo Oromiyaa daangaarra hiriirsu duwwaan gahaa miti. Uummanni achi keessaa buqqa'ee dhufe yoo xinnaate qabeenya isaa dhiisee haa dhufu iyyuu malee lubbuudhaan hafee jira. Kan nu yaaddesse nuun uummata achi keessatti hafe uummata miliyoonotaan lakkaa'amu. Uummata miliyoonotaan lakkaa'amu. Etoo daangaa irratti rukunne hinuma danda'ama. Hinuma danda'ama. Achitti dhaabbatamoo achi galagaleetu uummata keenya achitti hafe sana fixa. Akka Rwaandaatti uummata sana gadi qabee gorra'amoo maal godha kan jedhu ilaaluu gaafata. Nuti daangaa irratti waraana hiriirsuurra Dr. Abiyyi murteessee halkaniin Antonooviidhaan raayyaan ittisa biyyaa akka inni galu Benishaangul Gumuz keessa kan ta'e. Halkaniin halkan waraana guuraa yoo xinnaate uummata achi keessatti hafe akka miidhamne akka ajjeefamne protect godhuudhaaf
isa buqqa'ee duwwaa miti. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu achi jira waan ta'eef isa seef godhuu irratti kan nuti fiigaa turre gashineerra seef goonee jirra. Lubbuunsaa akka inni baraaramu ta'ee jira malee uummata kanaaf uummata nuti hin quuqamne hin yaannee fi waan taaneef miti. Rakkoo kanaa oluutu gahuu danda'a ture. Rakkoo kanaa oluutu qaqqabuu danda'a ture. Inni magaalaa keessa jiru hiriira nagaa yoo gaggeesse maal yoo godhe dubbii kana qolarraa baasanii yoo ilaalan malee rakkoodha. Waan lammaan as jiru Abiyyi as jiru miti eenyuyyuu yoo dhufe dubbii kana hin laallu yoo ta'e lafa rakkoon jiru lafa dhugaan jiru adda baasne rakkoo sana yoo walitti himuu baanne akkasumatti jimlaadhaan yoo wal komanne jimlaadhaan yoo wal faarsine nuuf nu faayidaan qabu. Sababa rakkoo keenyaan namni hamma kanaa buqqa'e namni hamma kanaa nu harkatti dhume. Rakkoo gumuz miti kun rakkoo keenya kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Anis ifatti uummata keenya miidhamuu isaaniitiin akka mootummaatti yeroodhaan isiniin qaqqabne dhiifama nuu godhaa jedhee dhiifama kanan gaafadhe uummanni too du'uu teenyee ilaallee miti rakkoo waan nuti ta'eefi humnaanis nama karaa cufe sana humnaanis rukutanii galuun hinuma danda'ama ture. Rakkoo biraatti akka waliin gashineef sodaanneeti. Deebinee walii keenya immoo wal waraanne asiin inni kaan inni waraana bakkeedha nus wal waraanna waan keessaa ba'uu hin dandeenye keessatti akka waliin ganneef haa obsinu haa dandeenye. Jaarsi biyyaas waan godhuu qabu immoo nu gargaare haa godhu. Kana dhugaan ture. Kan biraa kanan dubbachuu barbaadu gargaarsa. Hamman ani beekutti gargaarsa namaa kennuu irratti namni mana isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'e hin rakkata. Saayikooloojikaali hin rakkata. Waa baay'eedhaan rakkata. Buqqa'uu waan gaarii miti. Garuu waan akkasii maaneej godhuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa muuxannoo qaba. Kan Sumaaleerraa buqqa'e lubbuu baraarreerra jireenya isaa geeddaruu baanne uummata miliyoona 4tti lakkaa'amu uummata horsiisee bulaa jiraachisaa turree jirra. Muuxannoo qabna. Hamman ani beekutti murtii mataa kootiin gargaarsa qabnu. Gargaarsa gahaa uummata keenya buqqa'eef akka inni dhaqu gooneerra. Ana duwwaa miti. Akka mootummaa federaalaatti muummeen ministeeraa qorannaa tokko malee gargaarsi jiru fe'amee uummata kana halkanuma sana akka qaqqabu Dr. Abiyyi murteessee federaalis gargaareera. Garuu akka mootummaatti waan qabnuun bira dhaabbachuudhaaf kan irraa deebine akka hin taane hubatamuu qaba. Kun siyaasni ittiin nagadamee jira. Politisaayizdi ta'ee ittiin nagadamee jira. Hiriira nagaadhaaf maaliif waan baay'ee keessatti ummanni duuti nurraa haa dhaabbatu jechuunsaa sirriidha. Keessa garuu warri kaan immoo itti nagadatani. Mootummaa yakkamaa godhanii isaan warra uummataaf quuqaman godhanii ittiin nagadanii jiru. Kun ilaalamuu qaba. Ammas wal gargaarree waan lixarra jiru kana karaa qabsiisuun hiikuun barbaachisaadha. Akka jaarmiyaa siyaasaatti wal kabajnee ulfinaan kan nuti waammanne teenyee mariidhaan obsaan dubbii keenya fixachuun barbaachisaadha. Fala biraan qabnu borullee garuu kan walii obsuu dandeessu yoo atis obsitu inni kaanis si obsuu qaba bara. Yoo ati isa hubattee waan guddaa boruu sana ilaalte yoo ati hojjettu inni kaanis akkasitti si hubachuu qaba. Etuu karaan cufamu amma maaltu karaa nutti cufsiisame? Ummanni lixaa dhuftan hin beektani hoggansi mootummaa meeqatu du'e? Dambidooloo irratti 30 nama 30 ajjeefame. Hoggansi mootummaa nama 30 ajjeefame. 30 iyyuu ta'u nurraa du'u homaa tokko hin goone. Meeshaa 1,000 olitu milishaa irraa hiiksifame. Isa kaminni amma nuti obsuu qabnu mee kanaa ol? Mee iddoo kamitti kan nuti obsa dhabne? Kun wal nu dhabsiisa. Hiikatti nun geessu ammallee dhoksuun qabu an. Yeroon kana jedhu waan kaleessa walii galle duuba keessa deebi'uudhaaf miti. Waan kaleessa waadaa walii galle isa diiguudhaaf miti. Haqa jiru garuu dhoksuun qaba. Dhugaa jiru garuu dhoksuun nurra hin jiraatu. Barataa jira har'a Qellem Wallaggaa keessatti daa'imni naggaadeen baankii irraa birrii liqeeffate dhalli irratti dhalaa jiru har'a nagadaa jira. Akkasitti walirratti diigaa tokko taanee wal gargaarree waliin hubannee wal hubannee hojjenna kan jedhu rakkisaa ta'a. Kanaaf
ammas waraanatti haa gallu jechuudhaaf miti. Rakkoo biraatti walaa gashinu jechuudhaaf miti. Marii jalqabne asitti fixachuun sirna ittiin waliin hojjennu kaawwanne sana irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu jaarsi biyyaa Oromoon guutuun dubbii kana keessa galee ilaalee karaa qabsiisutu irra jiraata. Dubbiin kun dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa duwwaa miti. Qaaniidha sinitti himaan. Qaaniidha nuuf. Kaleessa warra biraan nu waraana. Har'a eenyutu nu waraana? Oromoo hamma kana du'aa jiru eenyutu waraanee ajjeese jennee dubbatan name himan. Maali kan nu waraansisu? Wal nu waraansisu. Har'a teenyee waliin haa dubbannu, waliin haa hiikkannu jennee sun cufaa miti. Dabni wayii keessan jiru. Cufaa miti sun banaadha. Maaliif? Taayitaa keenya ifachuudhaan mituni rakkoon Oromoo isa dhumaaf furmaata haa argatuudhaaf. Gadi qabnee ilaallu dubbii kana iccitii miti kun. Teenyee haa mari'annu. Dubbii mootummaan naannoo Oromiyaa yoo barbaade kan hiiku, yoo barbaade kan cufu otoo hin ta'in dhimma rakkoo Oromoodhaaf falalaachuudhaaf waan ta'eef dubbiin kun dhimma mootummaa olitti, dhimma ODP olitti goonee teenyee irratti mari'annee fala kaa'uun dirqama Oromoo hundaatiin jedhaan kan mootummaa naannoo Oromiyaa duwwaa miti kun. Mariidhaaf nutti nafne mari'ataa jirran mallee nutti nafne borus mari'achuu qabna. Wal ajjeesuu qabna kan jedhu amantaa akkasii hin qabnu, abjuu akkasii hin qabnu. Cubbuu akkasitti gallee seenaa keenya balleessuun barbaannu nuti. Garuu ganama kana dubbatanii jiru. Nu gidduu kan jiru wal tuffii fi inaaffaatu jira. Malee ajandaan siyaasaa wayiyyuu hin jiru. Wal tuffii fi inaaffaa jira. Eenyuyyuu eenyuun tuffachuu hin danda'u. Kaan tuffanna taanaan of tuffanna. Of tuffanna. Kun ilaalamuutu irra jiraata. Hubatamuu qaba. Lammaffaa ani ammaan booda rakkoon Oromoo waraanaan hiikkata jedheen amanu. Waraanaan addanan teenya nuti. Beekumsaan hamma dandeenyutti ummanni keenyas qawwee meeqatu hidhateetu asiin nu ga'e. Qabsoodhaani. Qabsoo beekumsaan hoogganamuuni. Tarsiimoo cimaadhaan hoogganamuun as geenye. Borus kan nu baasu isan. Yeroon kana jedhu humna qabaachuu hin qabnu. Humna keenya cimsachuu hin qabnu miti. Hin barbaachisa. Waa hundaafuu karaa cufaa hin goone nuti. Garuu immoo dubbiin keenya kun ilaalamee karaa qabachuu danda'utu irra jiraata. Waan dhuunfaa keenyaa fi waan paartii tokkoo otoo hin ta'in waan Oromoo fayyadu, waan Oromoo utubuu danda'u, miila lamaan dhaabuu danda'u, karaa fagoo fuudhee deemuu danda'u waliin hojjechuu gaafata kun. Waan ta'eef dhimma kana yoo ilaalle gaarii ta'a. Rakkoon nama buqqa'ee jettanii kana dhuguma buqqa'eera. Namni keenya du'ee jira, rakkatee jira. Garuu sababni isaa rakkoo keessoo keenya akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa dheedheetaniin kanan laalu. Dhimma mataa keenya, dhimma keessoo keenya dafne hatattamaan fixachuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate yeroon nun eegu, yoo kana ta'uu baate kan nutti hamuummataa jiru jira. Waan ta'eef an dhimma kana keessumaa hayyoonni keenya keessatti hirmaachuun, beekaan keenya keessatti hirmaatee wal gargaarree irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate hamma uummanni kun tokko hin taanetti Dr. Abiyyi guyyaa lama addana buluu hin danda'u. Hin danda'amu. Waraanni keenya cimaan uummata keenya isa abdanneeti. Isa abdanneeti malee waraana biraan qabnu. Kanaaf dafnee uummata keenya tokkoomsuu qabna. Jaarmiyaa siyaasaa keenya gara tokkotti dirqama tokko ta'uun qabani. Wal hubannaan gidduu jiraachuu qaba. Wal hubannaan, wal dhagahuun haa jiraatu. Garaagarummaan rakkoon qabu, badoomina hin qabu. ODP'dhaaf jedhamee, OFEKO'dhaaf jedhamee, ABO'dhaaf jedhamee tonte Oromoodhaaf. Maaliif? Nutu akka dhaaba siyaasaatti wal dorgomuu kan dandeenyu yoo sabni kun jiraate, yoo Oromoon jiraate. Nutu mootummaa taane biyya bushuu kan dandeenyu yoo sabni kun jiraatedha. Waan ta'eef an dhimma kana yoo ilaalle, yoo irratti mari'anne, yoo keessa gallee hojjenne barbaachisaa waan ta'eef kana wal gargaarree haa hojjennu kan jedhu ergaa dabarsuu fi ulfaadha. Obbolummaan waan ka'uudha malu baay'ee kaasee jira. Gaggabaabseen waan muraasa kaaseen hin xumurra. Amma bara dheeraa
qabsaa'u badiin irratti qaqqabe himachuu waa'ee tokkummaa keenya himachuu barree jirra. Kan rakkachaa jiru aangoo qabannee fedhiif faayidaa ummata kana guutummaan galmaan gahuu rakkanne. Maaliif akkuma sila kaastan ODP'tu qabsoo jalqabe moo ummata fidee, isa baddaa jiru fide moo isa ala jiru fidee, warra miidiyaa qabudha moo warra asiitii kanarratti yeroo fixaa jira wal nyaanne. Injifannoon kan ummata Oromooti. Injifannoon kan ummata Oromoo ta'uusaa amannee irra walii gallee hojjechuu dandeenyaan fagoo deemuu dandeenya. Injifannoon kan kooti jechuun duubarraa yaan isaa maa'inni baay'ee qooddachuun qabaadha. Eenyu ani. Baay'ee qooddachuu qabna taanaan walii gala rakkoon qabu. Baay'een qooddadha taanaan garuu walii galuu rakkanna. Riiformiin gajjallaan geenye gubbaatti hafee warreettan jirtu. Gajjallaa ga'ee jira riiformiin. Fakkeenya biyyi kun liqaan mootummaa Chaayinaa irraa fudhatte gara biliyoona 27ti. Baay'een isaa commercial loan jedhama, liqaa takkatu kaffalamuu qabudha. Haaluma liqaa kana hubatanii akkamitti dhufe, hojii kamirra oole, yoom deebi'uu danda'a, yeroo nu fudhatu dhiisaati. Kana keessaa dhibbeentaan 60 walakkaa ol jechuudha. Waggaa 10 keessatti kaffalamee kan dhumu gara waggaa 30tti guddisuu dandeenyee jirra. Kun namni dinagdee beeku hin galaaf maal jechuu akka ta'e commercial loan irraa gara concessionality jijjiirree jechuudha. Liqaa tattamaan kaffalamu irraa fakkeenyaaf baabura fudhannu. Baaburri asii amma Jibuutii jiru waggaa waggaatti miliyoona $400 kaffaluu qabna Chaayinaadhaaf. Waggaa waggaatti. Waggaa 10 waan dhumuuf. Akkaataa kanaan hin ta'u liqaan kun dogongoraa. Hubannoo gahaa osoo hin qabaatiin liqeeffanne waan ta'eef sirreessaa jennee amma waggaa 38tti waan deebisneef waggaatti miliyoona 98 duwwaa kaffalla. 400 keessaa. Kun riiformiidha. Riiformii jechuun gaggeessaa aanaa jijjiiruu duwwaadha. Yaadattu yoo ta'e yeroo ummanni keenya Sumaalee irraa buqqa'u jala bultii bara haaraa Adaamaatti bara kana injifannaa rakkoon nu dhaabuu hin danda'u akka jedhe sanatti rakkoon kana booda nu fuuldura jiru nu cimsee nu jajjabeessee nu ceesisa malee nu hin dhaabu. Kana shakkii tokko malee laphee guutuudhaan isinitti himuun barbaada. Oromoon hin fixanne ammas gidiraaf chaalenjii baay'ee qaba. Garuu sabni kun hin ce'a hin mo'a. Akkasumaan gidiraa malee soomoonee jennee akka nama qulqulluu hawwuu dandeenya. Moo'ichi garuu gidira malee rakkoo malee chaalenjii malee bara Muusaa Firaa'oonis hin turre har'as hin jiru. Har'as hin jiru. Yeroosis chaalenjii jira ammas hin jira. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Seera yeroo baastanii akka uummata fayyadutti baasaa. Kanaan dura abbaa qabeenyaa irraa saamuudhaaf akka isaanii tolu seera baasanii turan kan jedhu itti hojjechaa jirra. Laga har kana goone. Uummanni naannoo sanaa osoo hin buqqa'in manni ijaaramee fi mootummaan dhibbeentaa 27 akka fudhatu kan goone suuta barsiisuudhaaf. Kana booda naannoo keenya keessatti misoomni gaafa dhufu misoomni barbaachisaa. Qonnaan bulaa lafarraa kaasnee waan xiqqootti ilaannee ari'uun garuu hin dhaabbata. Maal goona? Maal goona? Abbaan dhufe sun oomisha waan ta'e banachuu barbaadatee jennaan qarshii miliyoona 100 fudhatee yoo dhufe beekumsa qabaa, kaapitaala qabaa, nuti immoo lafa qabnaa, dhibbeentaa 5, dhibbeentaa 2 qonnaan bulaa sun waan banamu sana keessaatu qabaateetu qonnaan bulaan keenyas abbaa qabeenyaa hin ta'a, inni dhufe sunis hin ta'a jechuudha. Amboo New York jettee New Yorkummaa naafuuti
aspaaltiin gamshuu dhumuu hin dandeenye ittaniittu abbaan koo. Ani gaa uummata Amboo wajjin mari'achuu baay'een jaalladha. Jaarsoliin Amboo afaan koo keessaa osoo hin bahin fuula koo irraa nyaara koo irraa dubbisuu waan danda'aniif jiraa wajjin waa'ee siyaasaa keessattuu bara rakkoo sana mari'achuun na gammachiisa. Ishee kanas walii gallee irraan see waliin gallee jechuudha. Ammas Amboon Niiyorkiidha. Irraan deebi'a. Ani Amboo Niiyorkii kanan jedhe waa'ee aspaaltiif miti. Gaaffiin Amboo gaaffii aspaaltiin turre. Gaaffii bilisummaa, gaaffii walqixxummaa. Mootummaan Ameerikaa waraanee biyya tokkoomsee eega fixe booddee Statue of Liberty siidaa bilisummaa kan dhaabe Niiyork irratti. Siidaan bilisummaa kan akkas jettee dubartii tokko agartan. Sun Statue of Liberty jechuun siidaa bilisummaa jechuudha. Niiyork keessa jira. Siidaan bilisummaa Oromoo Amboo keessa jira naaf. Bilisummaan sun jiraannaan aspaaltii waan xiqqoodha. Aspaaltii rakkoo maalii qabdi? Aspaaltiin jiraatus jiraachuu baatus bilisummaan jiraachuu baannaan gatiin qabu. Waa'een seenaan Firaa'oon kiristaanaafis musliimaafis hojjeta. Lamaanutti aman waa'ee Muusaaf Musee jechuudha. Namoonni baay'ee Museen Firaa'ooniin moo'eedha. Museen Firaa'ooniin moone. Museen kan godhe maa inni saba koo gadhiisii jedheetu falmee saba isaa gadhiifatee karaa jalqabe. Isa gadhiiseetu akkamittiin narkaa baay'eetu deemee awwaalamee du'e. Nuti gaaffiin keenya saba keenya gadhiisaadha. Namni nu hordofeen wajjin deemuudha adeemu boolla ofiin itti awwaalamu qotachaa jira jechuudha. Kana walumaan laalla. Walumaan laalla. Tooftaatti adeemaa jirru kana akkaataa kamiin sabni hubatee obsee nu eeggataadha rakkoon malee waa'ee mo'icha Oromoof biyya kana jijjiiru tokkoomsuun waan dhumeedha. Dubatti hin deebi'u kun. Dooktar assaayimentiin keenya maal gochuu qabna jetteetta? Jaarsi biyyaa haa gorsu, haa araarsu. Hayyuun haa yaadu, haa xiinxalu, haa barreessu, haa mari'atu, haa mariisisu. Sabaa qaru. Qeerroon tokkummaa Oromootiif haa fiigu. Shamarran haa tiksan, haa gorsan. Kana gootanii jennaan isa kaan hin hojjennan nuuf dhiisaa. Amma rakkoo kan ta'aa jiru hojii keessan dhiisaatii as kottaa hojjedhaan hin jettu. Nu as deebinee jennaan qaawwa asii banamu immoo isaasii balleessa. Hunduu hojii hiratee qooddatee wal gargaaruu baannaan fagoo deemuu rakkanna waan ta'eef assaayimentiin keessan akkuma umurii keessaniiti. Inni kaan hin araarsaa, inni kaan hin barsiisaa, inni kaan hin qorataa, inni kaan karaa agarsiisaa, inni kaan arrabsuusaa dura, sirbuusaa dura maaliif akka ta'e hubatu. Fakkeenya tokko isinii kaasa. Amma nu cabsuuf, nu arrabsuuf nama gahaa qabna. Kan feesbuukii irratti, miidiyaa irratti nutti duulaa oolu baay'eedha. Isa kaan dhiisaati biyya alaa miidiyaa babbeekamoo biyya alaa jiran birrii guddaa qabatanii deemanii riifoormii soobaatii barreessaa jedhaniitu abbaan miidiyaa sanaa doolaara 200,000 naa dhufee hin ta'u jedhee deebisee hin jiranaan jedhee beeka. Oromoon rakkatinaa kan nu arrabsu guutee maaliif nu arrabsuuf yeroo balleessitu sin? Diinni guuteeraam. Woo dandeessan nu eebbisaa, dadhabnaan dhiisaa. Nu arrabsuuf nu irratti barreessuuf yeroo keessan hin balleessinaa. Woo danda'amaa ta'e nu qaruuf karaa nutti agarsiisuuf tattaafadhaa. Akkaataa kanaan woo deemne gaariidha. Amma ji'a 3 ji'a 4 booddee eeggadhaa. Amantaan nu qoduuf deemu. Oromoon amantaan isaa garaagaraa ta'u malee godina garaagaraa keessa jiraatu malee Oromoon tokko. Kan qabsaa'u Oromoof qabsaa'a malee Oromoo kiristaanaa, Oromoo Islaamaa jechuutti gallaan garamitti gad deebi'ee akka deemnu ilaaltu nu qophaa'aa jiru. Birrii qopheessaa jiru, nama qopheessaa jiru. Maaliif? Bittinneessuu kan dandeenyu amantaaf naannootiini.
Oromoo Harargee, Oromoo Lixaa, Oromoo Jimmaa kun assaamintii tokko. Lammaffaan amantaan. Namni Islaama Oromoo dhufeennaan Islaama Oromoo kan jedhamu hin jiru Oromoon Oromoodha jedhaa deebisa. Amantaan waaqeffataa ta'uu danda'a, kiristaanaa ta'uu danda'a, Islaama ta'uu danda'a, kan tokkomsu Oromummaadha. Kana kan diigu diina Oromooti. Kan diigu bitameeti. Kana baraa. Maallaqa guddaatu kanaaf qophaa'aa jira. Namoonnis qophaa'aa jiru. Hin dhageessu. Ji'a muraasa booddee garuu Oromoon hubachuu qaba kan. Salphisnee ilaaluun gaarii miti. Injifannoon kun aarsaa guddaatiin dhufe. Aarsaa kana kan kaffale uummata Oromoon guutuudha. Hunduu gahee akka qabutti hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkaataa kanaan hoo deemne gaariidha. Waa'ee Finfinneetti yaadaa jirtu, waa'ee arbaanaayizeeshinii lammaan waan deebiseef hin deebisu hunduu hin deebi'a. Yeroo isaatti waan ta'uuf hin jiru. Hin shakkinaasa. Balbala keessan banaa qofaa keessan hin dandeessanii yaadichi baay'ee gaariidha. Balbala akka ODP kan bane paartiin tokko Addawaawii keessattis Addawaawii alaas biyya kana keessa hin jiru. Hin jiru. Yaa'ideen gaddaa nama koree giddu galeessaa dhaabaa kan ture dhibbeentaa 70 baasee humna haaraa kan gashe eenyu? Milkeessaan ODP'dhaa? Taayyeen ODP'dhaa? Eessaa dhufee gale? Balballi banameennaan gale. Humni haaraa galuu waan qabuuf. Kamaal kaabinee miti har'a? Abbabeen kaabinee miti har'a? Waa'ee balbala banuu ODP'tti mun dogongora. Maaliifi kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa woo xiqqaate dhibbeentaan 80 hayyuudha. Miseensa ODP'yyuu miti. Balbala keenya garmalee banneetu Oromoo gashaa jira. Maaliif? Kan hunda keenya waan ta'eef. Meebii gammachuun jechuu kan barbaade kana caalaa walitti dhufuu qabnaa yoo ta'e dhugaa keeti. Kana caalaa walitti dhufuu qabnaa, wal ijaaruu qabnaa. Oromoon Oromoo dhowuu hin qabu. Oromoo keessaa kan jibbamus kan jaalatamus hin jiru. Hundi keenya tokko walammachuu qabna, mari'achuu qabna, waliin taane waan jalqabne fiixaan baasuu qabna jennaan inni sirriidha. Isa jalqabne kana dagattee jennaan garuu hin ta'u. Hojii guddaa hojjenne wanta fe jiraannaan itti fufuudha. Isaan wal qabsiisteetu mariin kun dhaabbilee biraa, dhaabbilee jaarmiyaalee maqaa Oromootiin ijaaraman abaaruu fi kan jette baay'ee dogongorte. Eebbisuuf, gorsuuf, karaatti agarsiisuuf. Uummanni Oromoo abaaru. Eenyuun abaarraa? Of abaartaa? Akkamitti ta'a? Haa mari'annu wal gorsuu qabna kan jenneef hunduu keenya waan ta'eef malee asitti ODP'dhaan eebbistanii isa kaan akka abaartaniif miti. Hunduu keessanii hunda gorfachuun hunda walitti qabuun hojii keessan. Walga'iin keenyas akkas akkan turre akka hubatamuufi. Garuu akkuma gammachuun yaadattu tokkummaa Oromoo jennee baratti iyyaa turre hin beektu. Maaliif iyyine? As gaafa dhufnu maal nuun jedhu? Tokkummaa gaafa jettanii ODP'f ABO tokko ta'ee nuun jedhu. Asitti immoo nafne gaafa OPDO'tti deebinu innumti keenya taa'eetu ODP'f OPDO'f ABO'n tokko ta'anii nuun jedhu. Tokkummaa jechuun isaa miti jennee bara baay'ee dubbachaa turre. Tokkummaa Oromoo kan jenneef gaafa Oromoon tokko ta'u moo'uu, ce'uu, ceesisuu akka danda'u waan beennuuf. Kanaaf nu keessaa kan jibbamuuf kan dhiibamu jiraachuu hin qabu. Hunduu keenya hunda hammachuu barbaanna. Garuu wal ajjeesuu hin qabu. Wal ajjeesuu hin qabu. Ni sirrii miti. Kaayyoon keenya Oromoon abbaa barbaade karaa dimokiraatawaa ta'een filatee ofirratti muudee jennaan nuti hojii keenya fixanne. Fixanne waan biraan barbaannu nuti. Kaniin waggaa 20 qabsaa'een qabaatiin ji'a 2 keessatti nan fidan kana booddee maal naa godha? Ijoolleen qabaam anis. Kanaaf cinqiin keenya waa'ee filannoo miti. Filannoon abbaan barbaade moo'ee abbaan barbaade dhiisee ajandaan keenya isa miti. Ajandaan keenya sabni kun tokko ta'ee namni barbaade woo dhufes injifannoo arganne duubatti akka hin deebine eeggachuu qaba. Kanaaf immoo dhaabbilee institution ijaaruu qabnaadha.
institution ijaaruu qabnaadha. Yeroo yaa'ii ODP waa dubbannee turre falaasama haaraa akka biyyaatti biyya kanaaf hin badhaasnaa Afrikaaf hin badhaasnaa jennee turre. Falaasama haaraa Itoophiyaaf duwwaa osoo hin ta'in Afrikaaf hojjechuu danda'u qopheessinee fixaa jirra. Falaasamni kun maalirraa ka'a? Dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessa jiran hundu waggaa 40 communism, capitalism jechaa ba'an. Warri communism jedhamu keessattuu baay'een isaanii jira waan ta'eef. Communism jechuun paartii hojjetaa jechuudha. Tigraay keessatti yeroo TPLF paartii hojjetaa jedhee dhaabbatu faabrikaan tokko hin jiru. Hojjetaan 100 hin jiru. Biyya qonnaan bulaatti jarri paartii hojjetaa jedhu. Labour Party jedhu. Hin galleef maaliif matsaafa dhumaa dubbisanii malee yaanni sun falaasamni sun akkaataa kamiin akka ijaaramaa dhufe hin beekani. Lammaa wajjin kaleessa kolfaa turre barreeffama dargiin barreesse ilaallee finneetu yeroo Hayilasillaasee ilaalaa jirra. Dargiin 71 72 abiyyootaawi dimokiraasii jedheetu matsaafa barreessaa ture. 71 ammas abiyyootaawi dimokiraasii jenna. Waan haaraa jiru. Waan haaraa namni fidee dhufee yaadaan moo'ee riiformii cimaa gaggeessuu danda'u jiraannaan gammachuu guddaadha. Nuuf kaayyoon keenya tokkummaa Oromoo, tokkummaa jaarmiyaalee Oromooti. Oromoon paartiin lama oo baay'atee hin ga'an kana caalaa barbaachisaa miti. Maaliif ho'ettan yaada biraan qabnu Oromoon ol qixxaatee bilisummaa haa jiraatu hoo ta'e yaada kanaaf paartiin 10 maal nu godha? 2 wal gargaaree haa hojjetu. Kanaaf balballi keenya banaa waan ta'eef galfannee jirama agartaniittu. Rakkoo guddaa keessa dabarra. Himmoona biyya ijaarraa duubatti hin deebi'u qabsoon keenya abadan kun hin yaadamu. Dhumarratti dhufuu keessan mari'achuu keessan wal arguu keenya baay'een gammadaa. Wal arguun keenya isa kaan abaarree isa kaan eebbisuuf miti. Hunduu keenya wal gorsinee wal ijaarree waliin taanee waan jalqabne fiixaan baasuu fi abaa'uunis keenya ofeekuunis keenya namni jibbinu hin jiru akkasitti yaadina. Wallaggis keenya jimmis keenya Oromoon kan Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in isa kaanuu bulchaa jira. Garuu qalbii jijjiirran. Wala hubannu wala ajjeesuuf deemuun sirrii miti. Wal hubachuun gaariidha. Hunda dubbannee hin finnu. Gara fuulduraas mari'annee waan jalqabne fiixaan baasuuf gahee keenya taphannu waliin taanee injifannoo jalqabne bulchachuu akka dandeenyuuf hundaa ol tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffannee haa hojjennu. Ulfaadhaa jechuun barbaada. Amma Gujii Lixaa keessatti daandii gaafattanii ibsaan gaafatame maal gaafatame akkamittu hojjetama ture. Haalli nageenyaa keessa baane waggaa 3 kana nagaa ture. Akkatti daandii hojjennu nu mijaha ture. Bishaan hojjechuudhaaf mijaha ture Gujii Lixaa keessatti hin turre. Rakkoo guddaatu ture. Yoo kana daganne sirriin ta'u. Inni duraa hojii keenya manaa isa jalqabaa hiikkachuu qabnu hiikkanneetu waa'ee misoomaa immoo karaa hiikkachuu qabuun hiikkachuutu nurra jiraata. Kun barbaachisaadha. Amma dhiisaatii hojii misoomaa waajjirootaa fi maal bulee horaa keessatti gubatan iyyuu bar deebisnee ijaaruudhaaf investimentii guddaa nutti fixee jira. Hin yaadattu. Waan ta'eef dura inni guddaan wanti ilaaluu qabnu waan nageenyaa ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoo keessa turre hin beektu. Asiin Burjii wajjiniin, asiin Amaaroo waliin, asiin Geedi'oo waliin, asiin immoo hidhataa bilisa baasaa jedhamee ta'u waliin akkatti turre hin beektu isiniyyuu waan ta'eef kun nu miidheera. Nu miidhee jira. Kanaaf yeroo hunda waan nuti waa'ee nageenyaa, waa'ee nagaa naannoo Oromiyaa kan nuti iyyinu kanaaf. Gaafa karaarraa kaan rakkoo baay'eedhaaf saaxilamna waan taaneef isa hiikkachuun karaa amma jalqabneen baay'ee barbaachisaadha. Karaa amma jalqabneen. Gujii Lixaa qofa, Gujii Bahaa qofatu akkuma Oromiyaatti waan nagaa kana karaa abbootii gadaa waliin mari'annee waadaa walii galleen hiikkachuun barbaachisaadha. Akkuma Oromiyaatti iyyuu nu miidhaa jira. Bakka rakkoon nageenyaa jiru hunda Gujii Lixaa miti.
rakkootu jira iddoo kaanillee bakka rakkoon nageenyaa jiru. Kana dargaggeessi keenya qeerroon keenya hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Akka Oromiyaatti waan haaraa isinitti dubbannu hin qabnu, waan hanga ammaatti dubbataa dhufne. Bar qabsoon karaa lama. Tokko qabsoo gaggeessuudhaaf ka'umsa wanti namaa ta'u jiraachuu qaba. Lama qabsoon yaadaan bara kana jaarraa kana qabsoo yaadaan gaggeeffama. Qabsoon hidhannootti nama gaggeessu gara hidhannootti nama geessu qabsoo yaadaan gaggeessuudhaaf nama daangessu rakkisaa ta'u yoo jiraate falliif malli gaafa dhabamu namni hidhannoo qabatee bosonatti gala. Amma waliin qabsoofne nagaa fiduuf amma waliin qabsoofne asirra geenye wanti bosonatti nama gashu hin jiru. Waliin immoo yaadaan haa qabsoofnu jenne eenyuun daangessine? Eenyutu daangeffame? Itoo carraan kun hundi jiru namni meeshaa butateeti bosonatti galee ofis rakkisanii ummatas rakkisanii biyyis rakkate waliin rakkani. Kanarraadha deebinee Oromiyaa keessatti nagaa haa finnu carraa arganne dhabuun nurra hin jiraatu nu jalaa miliquun qabu kan jennu kanaaf waan ta'eef ammas dargaggeessi keenya abbootiin gadaa keenya nagaa Oromiyaa keessatti fiduudhaaf karaa jalqabdaniin jabaattanii hojjechuu qabdu. Mootummaan naannoo Oromiyaas kana fudhatee si waliin hojjechuudha. Dura waa'ee nagaa keenyaa fixachuu qabna. Lafa buusuu qabna. Lafa buusuun nurra jiraata. Ollaa keenya waliin nagaan jiraachuun nurra jiraata jiran. Yoo asiin uummata nu marsee jiru ganamaa galgala baanee uummanni Gujiif uummanni Geedoo waliin jiraataa dhufe. Uummata aadaa wal fakkaatu qabu. Yoo rakkoon jiraate seeraan karaa qabsiisuu ganamaa galgala yoo wal waraanne garuu boru eenyu wajjin jiraanne. Uummata Burjii wajjin waliin jirra waliin jiraataa turre. Yoo rakkoon jiraate sirnaan karaa qabsiisuudha. Daangaadha rakkoon kanaan dura ture. Daangessinee jirra. Hin beektu. Yoo rakkoon jiraate mariif seeraan hin hiikkata. Ganamaa galgala yoo wal waraanne eenyu wajjin jiraanna boru. Amaaroo waliin kaan waliin kana ilaaluun gaariidha. Abbootii gadaa keenya dhaggeeffannee mootummaa dhaggeeffannee sirnaan akkatti uummata waliin bullu mijeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan tokko yoo goonu balaaf maalii fi faayidaa maalii immoo fidee akka inni dhufullee qalbiin ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef dhimmi nagaa kun ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Aanaa irratti mootummaan biraa uumamuu hin danda'u. Godina irratti mootummaa biraa uumuun hin danda'u. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti mootummaan tokko mootummaa naannoo Oromiyaatti. Akka biyyaatti mootummaan tokko mootummaa muummee ministeeraa Dr. Abiyyiin hoogganamu. Yoo hundi mootummaa ta'uu barbaade al tokkotti hin ta'u. Dabaree ofii eeggachuun gaariidha filannoodhaan. Maaliif? Konkolaataa tokko irratti namni ba'u. Namni 100 konkolaataa sana haa yaabbatu. Namni 10 haa yaabbatu. Konkolaataa sana kan oofu eenyu? Nama meeqa? Namuma tokko. Namni konkolaataa sana yaabbate hundi oofuu hin danda'u. Yoo hundi nan oofa jedhe qabatee qilee walgashuu yoo ta'e malee hin ta'u. Kana baruun hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan nagaa Oromiyaadhaaf hojjennee Oromiyaan har'a carraa argannee jirra. Siyaasni keenya misooma ta'utu irra jiraata. Waan isin kaastan. Sanaaf yeroo arganne immoo misooma irratti wal komachuullee qabna. Kana maaliif hin hojjenne mootummaan? Waan mootummaan hin hojjechuu hin dandeenye ta'e waan hin hojjechuu danda'u. Jedhanii wal gaafachuun barbaachisaadha waan ta'eef kana sirriitti qalbiidhaan yoo laalle hojjenne baay'ee barbaachisaadha. Abbaan gadaa Gujii dhugaa dubbachuudhaaf dhiheenyaan nu waliin hojjetaa jiru. Dhama'aa jiru hin beektu isin. Rakkoo Gujii keessatti dhalatu keessatti halkanii guyyaa dhama'aa jiru. Naman ani dhihootti beeku hammam akka isaan xaaran. Nama nus amannee waan isaan nuun jedhanillee fudhannee waliin hojjennu. Abbaan gadaallee keessatti hirmaatanii rakkoon akkasii bakka jirutti akka inni sirraa'u bulchaan hin jira godhuu danda'u waan ta'eef akkasitti waliin haa sirreessinu. Hamma ammaattis abbootiin gadaa keenya gorsa isaan nuu kennan tokko irraa hambifannee hin beeknu. Hin fudhannu jennee hin beeknu dhagahaa jirra. Guddaa keenya manguddoo keenya kana godhaa akkas ta'aa yoo nuun jedhan dhagahaa jirra fudhannee hojjetaa jirra waan ta'eef akkasitti yoo waliin hiikne gaarii waan ta'uuf ija kanaan yoo ilaaltan gaariidha jedhee ilaala. Maaliif wanti rakkoo nageenyaa rakkoo ibsaa fida, rakkoo bishaaniif fide, rakkoo nageenyaaf fide, rakkoo diinagdeef fide.
yoo qabeenyaaf ta'e akka gujii lixaa qabeenya kan qabu hin jiru hin beektu. Qabeenya kan qabu dhiisaa kan bira albuuda dhiisaati. Buna qotee buna gujii lixaa keessa jiru. Bunni qarcaarraa funaanamu gujii lixaa bushuu danda'a. Kan biraa dhiisaa jiraachisuu danda'a. Yetuu nagaan jiraate, yetuu wal dhaga'uuniif waliin hojjechuun jiraate. Qabeenya jiru jira. Yoom qonne ummanni burjii lafa fixee addanaa nu rakkisu keenya barachumaan duwwaa taa'aa jira yoom qonne. Waan ta'eef nageenya inni guddaan gujii lixaa keessatti haafin waggaa 3 kana gujii lixaa keessatti akkatti dabarsine beektu isin waliin beekna. Kana keessaa ba'uu qabna. Bu'aansaa kanuma kan argitan kana. Waan ta'eef yoo kana goone hojii misoomaa karaa qabanne kanaan jabaanne in hojjenna in jijjiirra. Piroojeektii kanarratti illee sirriitti ilaaluu qabdu. Keessumaa dargaggoon keenya inuma piroojeektiin kun uummata piroojeektii mootummaa miti piroojeektiin har'a eebbifame kun piroojeektii uummata qonnaan bulaa keessumaa dargaggoo Gujii fi dargaggoo Sidaamaati. Ibsaa miti kan irraa ta'u qonna lafa qabanne sana qabannee qotuun qurxummii oomishuun giddugala turizimii godhuun riizoortii adda addaa waamnee asitti dhufee akka inni hojjetu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Siyaasni keenya kana kan ta'uun irra jiraatu ammaan booda waan ta'eef yoo kana waliin hojjenne hin jijjiirama waan ta'eef akkasitti wal gargaarree yoo hojjenne gaariidha kan jedhu ergaa dabarsuudhaa fi kanafan muummeen ministeeraa keenya yaada irratti kennuudhaan jira garuma isaaniittanis hin dabarsaa ulfaadha. Carraan kun Oromoo darbuu hin qabu. Carraa guddaa argannee jirra. Carraa kanaan haa fayyadamnu. Guyyaa tokkoon waa hundi haa deebi'u kan jedhu namni uumaman beeknetu gaaffii akkasii eega. Aduu kan nu kennu eenyu? Waaqayyoon nu kenna. Aduun al tokkoon addunyaa hundarra hin baatu garuu. Yeroo Gujii baatu bakka biraa dukkana hin jiru aduun. Waaqni maal rakkateeti tokkoof aduu baasee tokkoof kan dukkaneessu hundaaf al tokkoon kennu. Aduu dhiisaa bokkaan moo laala. Gujii lixaaf Gujima keessattu aanaa Abbayyaaf aanaa biraa al tokkoon bokkaan hin rooba. Kan kennu waaqa maal al tokkoon roobsu. Aanaaf kennu maaltu barbaachise. Al tokko yeroo kennamu itti gargaaramuu dadhabuu waan jiraatuuf waaqni illee gaafa kennu ishee ganamaa humna ishee laaffisee aduun ganamaan gobdu miti. Guyyaa immoo jabeessee gaafa dadhabnu immoo laaffisaa deema. Kan waaqa irraa argannu iyyuu darabeedhaan kennama kan namarraa argamu dhiisaati. Piroojeektiin darabeedhaan dhufa. Ibsaan darabeedhaan dhufa. Yuunivarsiitiin darabeedhaan dhufa. Al tokko roobsuun hin danda'amu hin eeginaa. Wanti guddaa wal hubachuudha. Wanti guddaa wal caqasuudha. Nuti waan dandeenyu saba keenyaaf gochuuf kaleessas har'as boris qophaa'aadha. Sabni hubatee nu gargaarraan darabeedhaan rakkoo hiikaa akka deemnu beekamaadha. Hubannoon sun hin jiru taanaan garuu rakkisaa ta'a. Oromoon dammaquu qaba. Kana booddee xiyyeeffannaan keenya misooma ta'uu qaba. Bishaan baay'ee qabna. Bara kana duwwaa kan qoranne akkuma harree eebbisne kana 10 caalaa hojjechuu dandeenya. Wallaggatti 3-4 hojjechuu dandeenya. Bakka baay'eetti bishaan akkasumaan gannamaa jiru ni jira. Isa hojiitti jijjiiruu akka dandeenyuuf akka yaannu akka barreessinuuf carraa nu kennuu kan qabu saba. Hin yaannu taanaan waan haaraa uumuu hin dandeenyu. Sabni gurmaa'ee tokkummaadhaan dhaabbachuu hin dandeenyu. Hin misoomus garbummaa keessaas hin ba'u. Garbummaa keessaa baanee sammuu bilisummaa qabaannee jijjiiramuu barbaannaan waa hunda caalaa tokkummaan barbaachisaadha. Nageenyi barbaachisaadha. Waa'ee nageenyaa uummata Gujiin barsiisuun. Uummanni Gujii yeroo walgahii garaagaraa akka naannootti gaggeessinu namoonni bobba'anii godina deeman Gujii dhufuu barbaadu. Waa baay'ee nu kaasu. Aan osoon hawwuu carraan arganne. Gara fuulduraa obbo Lammaan haala naa mijeessee jennaan dhufee si wajjin bal'inaan mari'achuu nan barbaada. Akka isin hubattan kan hin barbaadu garuu elektiriik sararri dhaabbatee jiru kun ammas dhaabbatee tura. Nagaa argachuu baannaan. Nagaa waa arganne hoo akka bara kana goone piroojeektii dhaabbatee hunda fixuudhaaf tattaafachaa waan jirruuf keessan isin dhuma. Nagaan jiru taanaan garuu akka tudhamu qabu. Dargaggoon Oromoo namoonni bosona keessa jiran tasgabbiidhaan gara biyyaatti deebi'anii nagaadhaan teenyee mari'annee naannoo keenya jijjiiruu qabna. Kana booddee
Oromoon tokko waan hin malleef waan hin tolleef akka duuf carraa kennuun barbaachisaa miti. Warra kana keessa nagadanii bu'aa buufachuu yaadanis allam sadii yaaduu qabu. Oromoo ajjeesisnee keessaa buufachuun duubatti hafummaadha. Nun barbaachisu. Ergaan sabatti himuu barbaadu nageenya keenya eeggannee jennaan amma danda'amaa ta'e wal gargaarree Oromiyaa jijjiiruu Itoophiyaa jijjiiruu hin danda'ama. Rakkoo kan ta'aa jiru wal hubachuu dhabuudha. Wal hubachuun dhabamnaan immoo yeroo fudhachuu waan danda'uuf adaraa wal hubannee wal gargaarree waliin haa hojjennu. Gaaffii keessan wal duraa duubaan tartiibaan deebisuuf amma humna mootummaan Oromiyaa danda'etti humni mootummaa Itoophiyaa danda'etti gochuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya hubadhaa. Obsaan nu eegaa nu gargaaruuf nu waliin hojjechuuf of qopheessaa jechuun barbaada. Galatooma yeroo biraa wal agarree bal'inaan hin mari'annaa.